Nagaa Waaqayyoo bakka jirtan maratti hunduma keessaniif haa ta'u amantoonni biyya keessaa biyya alaa jirtanii Pastor Amaanuel Makoninin jedhama walitti qabaa koree qopheessituu ayyaana kanaati. Egaan ayyaanni kun yookaanis guyyaan ayyaana wangeelaa jennee wangeelli hundumaaf mata duree jedhuun qabannee kaane ayyaana kanarratti amajji gaafa 21/2015 hundumti keessa illee achirratti argamtanii hirmaattuu ayyaana kana akka taatan isin afeerraa guyyaa sanatti Waaqayyoo waaqeffatamaa hin kadhatamaa raajii Masarat Taayyee guyyaa sana ganamaaf galgala nu tajaajilu. Kanaaf egaa hundumti keessan nagaan nu kottaa naamusa kiristinnaa yookaanis naamusa amantootaa illee qabattanii akka dhuftaniif akka teessan isiniin jenna. Mooraa keessattis mooraa alaattis Waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaa gaarii bara gaarii. Nagaa fayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jaallatamtooti maatii Kiristoosiif akkasumas uummatni Oromoo marti baga gammaddanii baga gammannee guyyaa amajjii 21 guyyaa ayyaaneffannaa macaafa qulqulluu keenya isa jalqabaa nu wajjin akka ayyaaneffataniif waamicha isinii gochuuf as ba'ee maqaan koo Pastor Tamasgeen Girmaan jedhama waldaa Assembilii Itoophiyaa irraan dhufee waamichi nu isiniif goonu guyyaa sanatti garma barkumeetti ayyaaneffannaa macaafa keenyaa waan qabnuuf amantooti keenya hundumti naamusaa ijoollee Waaqayyoo qabaachuudhaan guyyaa sana ayyaaneffannaa macaafa qulqulluu keenya irratti akka nu argamtan jaalala Waaqayyootiin waamicha isinii goonaa eebbifamaa. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u jechaa ani maqaan koo Pastor Gammachuu Fiqaaduun jedhama waldaa Hiyyaa'u Qaalirraa guyyaa gaafa amajjii 21 waldaan macaafa qulqulluu Oromoo eebba macaafaa yookaan immoo guyyaa ayyaana guddaa guyyaa sana qabeessaadhaaf waan si waamnuuf naamusa kiristaanaa qabattanii akkasiin dhuftan waamicha guddaa isiniif dhiyeessina. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisachuu barbaanna. Galatooma.